mijate so mijachuba ate anin kapane esu asasa bobesu gomaran tiri safarsu lense kola are dande enukamsu tole duraan dursa maqaan keenyu Israa dhuftee nisbukkee dhaabbatun kun maal keedha Israa dhufee maqaan keessan eenyudha ani maqaan koo Soosii Abdiisaan jedhama Wallagga Baanaa Ibantuurraan dhufe inni bukkee koo immoo Wabii Maammoo jedhama Micaakoodha kanneen dhugaa ba'u immoo waa'ee isaa dhugaa ba'uun lafa kanarra dhufe jechuudha Micaan kun ijoollummaa isaatii jalqabee bara 2013 dhalate naannoo 2015tti dhukkuba in dhukkubsata dhukkubni isaa kun immoo in taphataa in adeema sireerran ceesu gaafatti ka'u immoo fincaansaa kana jijjiira gaafi fincaansaa kun dhiiga ta'a gaafi immoo gurraacha'a kanaan rakkataa ture adeemsifnee yeroo marfee dhaqannu infekshinii kalee ummate mucaan kun ijoollummaadhaan jedhanii qoricha nu laatu turanii ituma qoricha kana fudhatu takkan dhiisaa takkan immoo itti deddeebi'a kanaaf booda goggaa hedduu lakkoofsise ituma barana immoo gaafa inni guddataa deemu irra caalaamatti fincaansaa kana baay'ee jijjiire amma immoo isa huqqisuu jalqabee jechuudha kana booddee baranachaadha lanuma kana torbe lamaan kanaan dura erga dhukkubni kun baay'eetti hammaate abbaan hojiidhaan iddoo biraa jira mucaan immoo baay'ee dhukkubaa jira bakka fincaansaa sirrii minisa duriirra baay'ee itti caale amma immoo guutummaa guutuutti fincaansaa gara dhiigaatti jijjiirameen jedheen Innan kana booddee ergi bakka dhaqadhee yaalsisaadhe isaa fi koo biyya taa'e nan erge achi booddee fuudhee naashinaal hospitaalii dhaqate naashinaal hospitaalii gaafa inni dhaqatu achi ultrasaawundii raajii siiti iskaanii waan hundumaa ilaalanii mucaan kun dhibeensaa kalee infekshinii osoo hin taane afuuffee fincaanii isaa keessa xexerii yookaan immoo xannacha wayitii jira kanaaf opereeshinii goone kana keessaa muramuun dirqama keessaa baasuu qabnaa jedhan innaan inni immoo akka carraa ta'e ministeri waan qoramuu fi isaanoo akkas jedhanii jedheen innaasicha doktariin akkasittiin jedhu inni immoo natti bilbilee imma ani immoo opereeshinii hin ta'u dhukkubichumaan hin du'a malee ooyin immoo kottu waldaa nageessi malee opereeshinii hin ta'u naan jedhe innaan kana booddee opereeshinii sin taatu dhukkubichaanis hin duutu Yesuus Kiristoos si fayyisaani waldaan si geessaa kottaa galaa qormaata kee qorome galiin jedheen kana booddee hin dhufanii qormaata ministerii isaa qorame gaafa jimaataa gaafa inni qormaata fixu gaafa dafino makiinaadhaan hin dhufne lafa kana gaafa dhufnu kana booddee as iyyaafadhee nan dhufe gaafa dafinos madarbe wixatachuudha hin dhufne as gastii qabannee toora kadhannaa sanarra gallee gastii qabannee raajiin nu kadhatanii keessumattuu gaa mucaan kun kanas hin jenne ijoollummaa isaatii jalqabee dhibee kanaan kan inni qabame rakkoo fincaan jijjiiruu kanaatiin kan inni jalqabe dhalatee waggaa lamattidha raajiin gaafa kadhachuuf jalqabanii dhukkubni ijoollummaadhaan qabde afuura budaa dhukkuba ijoollummaa xinnummaa isaatiin qabde amma ammaatti ittiin rakkataa jiru mucaan kun dhananii hin kadhatanii fi kana booddee mucaan kun bilisa fayyeera dhaqi cheekii godhiti kottu dhugaa bayinaan jedhan haameen hin jedhee nana manee nan deeme kana booddee naashinaal hospitaalii sana yoon dhaqe dookimentiin achi jira waan ta'eef opereeshinii godhu amaneera bakka dhibbatti mucaan koo fayyeera waan ta'eef achi yoon dhaqe beellama waan ta'eef opereeshinii godhadhe rifiraalii gama soorgaan dhaqe gaafa naqu dhaqe kaardii haaraatti baasee amantiidha baqqaanii yeroon adeemutti toora dhuga ba'umsaa akkamitti akkan dhugaa ba'uunaasaa adeema malee waa'een dhukkuba sanaa waa'een dhibee sanaa sammuu koo keessaa badeera jechuudha kana booddee gaafa naqu mucaan kun maal ta'e dhukkubannaan keessiinsaa kana ture ennaan yaalameera annaan akkasii naashinaalitti yaalennaan akkas jedhan garuu cheekiidhaaf hin dhufeen jedheen dooktarichaan innaan namoonni baay'een bilisa baateetta bilisa jedhanii lafa kanarraa dhufanii reeffa baasaa jiru bilisa jedhanii lafa kanarratti du'aa jiru atammadhe dudduuba deebitee baasiidhaaf hin saaxilamini dookimentii keessana dhiyeessedheen ani dookimentii sanas hin qabun jedhe qaba garuu isa kan naashinaali sana dookimentii ati amanteetta amaneera baqqaan akkan cheekii fudhee ba'u beekaa jechuudha kana booddee dookimentii sanas hin qabu silaas immoo rifeerii sanaanii sinii dookimentii sanaanii maali dooktar akkamitti opereeshinii gootu bakka haaraamatti naa yaalaannaan siisteriin dookteriin bukkeessaa jirtu sinii bakka baasii ishee baasa waan ta'eef horii ishee dhamine isteeppi isheen keessa darbuu qabdu sana barreessifette kana booddee dookterichi siiti iskaaneedhe kutaa dhiigaa fi ultrasaawundii nu ajaje nu laate waraqicha fudheen ba'e waaqayyo akkuma dubbateetti
gareetti na geggeessee akkuma sagalee isaatti na wajjin ta'e achi keessallee taraan baay'ate namoonni kan torbee tokko taraa baatanii jiru namoonni jiru ala naa mijeessanii kana booddee kan astiraa saawundiif kan dhiigaa orosuma ba'e fudheen galee jimaata ganama gaafan dhaqu waraqaa sicha siitis kaanii fuudhee olitti sadansaa hidheen dhaqadhe kana booddee dooktarichi sicha akkas na erge baay'ee wal falmaatu leera waan ta'eef sicha akkas na erge dafee waraqata narraa fuudhe dhukkubsataa isa gaafatu dhiise waraqata kana narraa fuudhe irruma keessa akkas gaafa qabu waraqata kanarraa jedhe amanannaan kee si fayyiseera jedha giifti naan jedhe. Doktarichi jechuudha. Doktarichi. Samanannaadhaan nama fayyisu ilma Waaqayyoo fidillee guddaa isaa fidaa haleluuyaa. Duraanii naashinaalitti kan itti mucaa kee kana ilaalchifte. Naashinaalitti ni ilaalchise kana booda isa dhukkubsataa gaafatu dhiise giifti jedhe amanannaan kee si fayyiseera waraqata kanarraa haleluuyaa. Ammallee Waaqayyoo fidillee guddaa isaa haleluuyaa. Mucaan kee dhalatee mala kan inni dhibee kanaan qabame dhalatee waggaa lamatti yoo xiqqaate waggaa meeqa ta'a? Yoo xiqqaate waggaa lamatti elaa mucaan kun hin dhukkubsatu hin ciisu gaafumatti ka'u fincaama isaatti dhiiga ta'a bakka fincaama isaatti dhiiga ta'a fayyaadha hin taphataa hin barataa hin nyaata waan ta'e hin qabu taa'ee mataayetti ka'a isaan immoo irra tursiistanii xexerii jira xexeriin kun immoo rakkoo uumuu danda'adhani dooktariin gaafa fuudhu bakka jedhe kana booda kanaan jedheen naalaadhunnaan footoo kaasii jedhe footoo mini dookimentii hin barbaada dhaqee kooppii godheensi fidan jedhe waraqaanni kun kan siitis kaaniidha inni kun kan siitis kaaniidha nagaadhadhani inni kun kan kutaa laafiidha kun kan astiraa saawundiidha kanumaan kiniinii tokkos hin fudhanne qorichi tokkos nuuf hin barreeffamne natsaadha diliitii ta'eera fayyaadha. Ammallee sabni kana dhageessan faana miilla keessanii lafaa kaa dhaabbadha harka keessan mataa irraatti walitti reebaa Waaqayyoo fidillee guddaa. Sabni nooraa naashinaaliin mucaa kee opereeshinii gochuudhaaf kaanii akka tasaa ta'e immoo guyyaa qormaata biyyoolessaa irra bu'ee abbaa mucaa kanaatu geessisa booda Waaqayyo si fayyisa opereeshinii hin taatu dhibee kanaa sun hin duutu waan ta'eef kottuu qormaata kee qoromii isa booda nu sin geeffadha jettee mucaa kee gara magaalaa Naqamtee kana fiddee isa booda gara waldaa kanaa dhuftee gastaawusii qabsiistee namni Waaqayyo raajii eebbaan sagalee raajummaan sitti dubbatanii har'aa kaasee mucaan kee biliisa deemi ilaalame jedhanii sasila xaaxariin tuubboo fincaansaa keessatti biqileera yookiis xannachitti beera jedhanii yoo naashinaalitti geessite opereeshinii godhu waan ta'eef diddeedha kan itti soorgaa rifeeraara godaa geessite jechuudha. Didee achuun dhaqe dookimentiin achi jiru waan ta'eef inni beellameera kaa dooktariin sun ikkoo beellamee dookimentii qabateera waan ta'eef opereeshiniidha. Ani immoo amantii maan opereeshiniin hin ta'u Yesuus hin fayyisaa inna nama nadhe innan kadhachiifadhe Waaqayyo abbaan dubbatee dubbisaa wajjin jira dubbatee nama yellaasisu dubbatee nama qaaneessu jedheeni amantii maan fudhee rifiraalii dhaqee aaraatti waan hundumaan ilaalchisee dhumarratti waraqaa fayyinaa. Waraqaa waan tokko hin qabne nagaadha. Sa waraqaa qulqullinaa namaa kennu ilma Waaqayyoo fidillee guddaa isaa fida. Doktariin duraanillee sumormee namoota baay'ee takkeetti miidhama siin jedhe ati garuu lakki kan koo fayyaadha jettee naa ilaala baasiin kan koodha jettee ilaalte guyyaa lama booda gaafa tirattu amanannaan kee si fayyiseera mucaan kee nagaadha jedhanii rifeeraariin soorgaa waraqaa qulqullinaa kana sii kennanii amma mucaan kee dhibba nagaadha dhibee tokko iyyuu hin qabu manni yaalaas ilaalee cheek godheera. Dhibee tokko iyyuu hin qabu nagaadha bakka waan tokko iyyuu hin qabuudhani qorichi tokko nuuf hin laatamne siitiskaanirraa nagaadha astiraa saawundiirraa nagaadha laavii kan dhiigaarraa nagaadha bakka waan tokko iyyuu hin qabu waan nu laate kiniinii tokko iyyuu nu laanne akkamatti waraqaa kana qofa fudhadhe. Ammallee ilma Waaqayyoo fidillee guddaa isaa fida. Egaa mucaan kee dhibee guddaarraadha dhibee waggaa dheeraatti rakkatee kan manni yaalaa opereeshinii gochuu kee irraa fayyee mee saba Waaqayyoof dhaamsa gabaabaa waa'ee fayyisuu harka Waaqayyoo lafa kanaa dhaamsa maalii dhaamtaafi? Ani kanan jedhu Waaqayyoon amanannaanii Waaqayyoo waaqa nama hin qaanessinedha waaqa nama hin yellaasifnedha kanaafi inni guddaan amantiidha. Amantiidha ammanni guddaan kadhachiifachuudha kadhachiifachuu irratti immoo wanti nama fayyadu amantiidha jechuudha ammani dooktariin suni inta'u akkamatti dhufanii bilisadhaan hin du'u dookimentii sana dhiyeeffadhu ammani inta'u amma fakkeenyaaf yeroon dhaqee gaafa akkasnaan jedhu shakkine hin mamne maaliifi Waaqayyo dubbatee nama hin qaanessu nama hin yellaasisu kanaafi kadhachiifachuu irratti amantii bakka Waaqayyo takkaa dubbannaan dhibba hin ta'a.
Sababinsa waaqayyo waaqa keessan deebine waaqa dubbatee nama qaanessine waaqa dubbatee nama yellaasifne waan ta'eef lafa kanarratti kadhachiifannaan lafa kanarratti dubbatamnaan amananii waaqayyo sa dubbate sana amanannaadhaan dhaabatanii eeggannaan waaqayyo waaqa nama yellaasifne sanama iyyellaasifne sanama qaanessine ulfinni isaa ka waaqayyo tammalee lillee guddaa waaqayyo fida gooftaan si eebbisuu dhuga baati kan biraa qabadhu kottu noori